Yoo akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun fi argeetu maaliif keeppi godhatee fi jechaartu waa'een keessanii. Ay mataako ay rifeensa ko. Maalin godha yeroo baay'ee abtaawuna wajjin viidiyoo walii bilbiluu fi viidiyoo koolii bilbilee fi mataako rifeensa mataako immoo argu. Maal akka inni jedhu laalla jechuudha. Hordofa. Doktor nagaalte. Akkam nagaya. Ani nagaa fayyaa keetti doktor. Nagaa keenya general keenya akkamati bannaan. Bakka jiraattan jirra buya. Fayya suusi maal? Akkam maali bo? Maali? Akkasti deebine style keetti deebine baqqam. Style keetti deebine. Maali bo? Mal. Yeroo nuti afrootti deebinu sun akkas taatu. Akkas taate ka. Maaliif addatte garuu? Beekama naadi baaki. Beekama natti tolee naadi. Culoo si fakkeesse. Culoo. Culoo maali? Culoo dhuma wayii beektu. Uumaa faadde malee kana nagaaf miti. Ay lakkaan akkasumaaf naadi baaki. Xiqqoo style jijjiirra jenneeti. Isa asii si dhudhumeef. Kana dhokfachuuf jechuu barbaadeeti. Hin fakkaatu. Namichatu qonnaa qotaa jira tokko karaa darbaa jedhama. Yaa baabal lafa keessa maal facaastan jennaan ol ba'uu jiru maarii fattaa jedhan. Atis akkas ta'aa jirta malaadhummaaf jirta. Maaf jee jirta. Yoo dhoksina kaya amma tokko dhalchuu itti anneeti bar.